Gaachanni sabaa Oboon zoonii lixa Oromiyaa aanaa Anfilloo fi aanaa Manasiibuu gandoota lama keessatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Godina Bunnoo Baddallee aanaa Dhiidha isaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP qonnaan bultoota lafa qonnaa irraa ari'anii maatii milishootaaf kennaa jiraachuu himan. Ameerikaan xiyyaara waraanaa B1 fayyadamuun Iiraan haleeluu ibsite. Adoolessa 23,2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Gaachanni sabaa Oboon zoonii lixa Oromiyaa aanaa Anfilloo fi aanaa Manasiibuu gandoota lama keessatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaan waan qindeeffate qaba. Abdiin sabaa Oboon zoonii lixa Oromiyaa aanaa Anfilloo keessatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Reefi gaachanni sabaa Oboon zoonii lixa Oromiyaa guyyaa har'aa adoolessa 23 bara 2026 godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Ashii fi ganda Obur Shollaa iddoo Tiibaa jedhamtutti humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti tarkaanfii cimaa fudhateen humna diinaa haleelee du'aa fi madoona dabee injifannoo argachuu hoogganni Oboo bakkichaa ibsaniiru. Oboon tarkaanfii cimaa fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP shambattalatti ajjeese 17 madoo cimaan rukutee injifannoo argachuu hoogganni Oboo bakkichaa ibseera. Bifuma wal fakkaatuun itti fufee Reefi gaachanni sabaa Oboon zoonii lixa Oromiyaa aanaa Manasiibuu gandoota lama keessatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu hime. Reefi gaachanni sabaa Oboon zoonii lixa Oromiyaa guyyaa har'aa adoolessa 23 bara 2026 godina lixa Wallaggaa aanaa Manasiibuu magaalaa ganda Guyyoo Xaayibaa fi ganda Haroo Machaaraa jedhamtutti humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP haleelee tarkaanfii cimaa fudhateen humna diinaa du'aa fi madoona dabee injifannoo argachuu hoogganni Oboo bakkichaa ibsaniiru. Jajjabeen Oboo ganda Guyyoo Xaayibaa keessatti tarkaanfii cimaa fudhate kanaan qawwee AKM 4 hidhannoo 4 hiikachuun loltoota PP 2 fayyaatti harkaan qabee injifannoo boonsaa argateera. Ittuma fufuunis korommiiwwan sabaa jajjabeen Oboo ganda Haroo Machaaraa keessattis tarkaanfii cimaa fudhate kanaan humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP hedduu ajjeesee garii madoo taasisuun 2 fayyaatti harkaan qabee qawwee AKM 3 fi hidhannoo 3 hiikachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti diina ilmaan Oromoo tahan irratti fudhatu daran cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufa. Oromiyaan biyya. Godina Bunnoo Baddallee aanaa Dhiidha isaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP qonnaan bultoota lafa qonnaa irraa ari'anii maatii milishootaaf kennaa jiraachuu himan. Gabaasni oduu kanaa akka itti aanutti dhiyaata. Godina Bunnoo Baddallee aanaa Dhiidha isaa ganda Burqaa Jaalalaa keessatti waraanni ergamtoota mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP torbaan kana keessa qonnaan bultoota dirqamsiisuun lafa qonnaa irraa ari'anii maatii milishootaaf kennaa jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Qonnaan bulaa maqaan isaa Abdii Ahmad jedhamu adoolessa 16,2026 lafa nuti sirraa fuune maaliif qotta jedhanii haadha mana isaa waliin milishoota PPtiin akka malee reebamee jiraachuu jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Yeroo ammaa kanatti reebicha ulfaataa irra ga'ee mana yaalaatti du'aaf jireenya gidduutti akka argamu kan himan jiraattonni gandichaa. Milishoonni ergamtoota mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP adda durummaa yakka kana raawwataa jiran Caalaa Usmaa'il, Ibsaa Abduramaan, Kadiira Ammannuur, Miftaayi Umar Abdooshii fi Leencoo Muktaar kanneen jedhaman ta'uu itti dabaluun eeraniiru. Maallaqa harkaa saamaa gama kaaniin immoo lafa qonnaan bultootaa saamuu waliif qoodanii qotachaa kan jiran milishoonni mootummaa bilisiginnaa PP aanicha keessatti humnaan lafa isaanii qochisiifachuu fi lafa qonnaan bultootaa saamuun harka duwwatti hambisanii hawaasa nagaa rakkoo hamaaf saaxilaa jiru. Ameerikaan xiyyaara waraanaa B1 fayyadamuun Iiraan haleeluu ibsite. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaan waan qindeeffate qaba. Ameerikaan waraana Iraan waliin deebi'ee jalqabee guyyoota 12 keessatti yeroo jalqabaaf xiyyaara waraanaa fageenya dheeraa imaluu danda'u kan B1 jedhamu fayyadamuun haleellaa raawwachuu ishee qondaaltonni Ameerikaa ibsan. Akka gabaasa miidiyaa Ameerikaa Axiosiitti xiyyaarri B1 kun buufata waraanaa US Biriteen irraa ka'uun buufata waraanaa humnoota eegumsa warraaqsaa Islaamaa Iraan IRGC irratti haleellaa raawwate jedhan.
Xiyyaarri B1 boomboota gurguddaa 24 yookaan misaayiloota kiruuser jedhaman hedduu baachuu kan danda'udha. Fayyadamni xiyyaarichaa duulli waraanaa Ameerikaan Iraan irratti geggeessaa jirtu akka caalaatti babal'atu agarsiisa jedhu qondaalotni. Waraanni Ameerikaa ibsa isaa keessatti xiyyaara B1 fayyadamuu isaa hin kaasne. Haa ta'u malee haleellaan kun humna waraanaa Iraan barbadeessuu irratti xiyyeeffate ta'uu ibse. Kaayyoon isaa immoo humna Iraan doonii daldala ulaa Hormuz qaxxaamuran sodaachisuu fi haleeluuf qabdu dadhabsiisuudha. Haa ta'u malee Iraan hanga ammaatti ejjennoo ishee ulaa Hormuz irratti hin jijjiirre. Akkasumas buufataawwan waraanaa Ameerikaa naannicha jiran haleeluu itti fufteetti. Walitti bu'iinsi kun inumaa galaana deemaattis babal'achuu danda'a jedhamuun sodaatamaati jira jedhan. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deemana.